Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu. Egaa komentii kanaaf deebisna. Lubbuu koo adaraa rabbii jedhiinaaf dalagee kan yeroo maletti fayyadamnu. Simple isaa waan dibatu nagarsiisa. Dibadhu. Naan jettee walittiin tiyya. Egaa walumaan hojjanna na hordofaa. Egaa jalqaba fuula kiyya seeram dibadhee jira. Seeram jechuu waan akkana ka ofii kan keetii itti fayyadamtu ka manaa qabdu jechuudha. Kamuuni ta'a waan ati fayyadamtu. Itti aansuudhaan cream dibadhee jira. Cream ka ati itti fayyadamtu kamuuni ta'a ka itti fayyadamtu. Moisturizer godhuuf yookaan gogaa kan kee laaffisuuf. Itti aansuudhaan primer marking kamuuni ta'a. Primer maa ta'u malee. Haala saniin fuula kan kee qopheeffatte booda nyaararraa eegalta jechuudha. Nyaara kan keetirraa eegalta. Nyaara kuuluudhaan yoo barattuu taate jechuudha. Gana haaraa yoo taate nyaararraa yoo eegalte bareeda. Itti aansuudhaan nyaara kan kee kuulii filannoo kan keetii fudhatuudhaan ni kuulta. Tokko kuulee jira. Kana si agarsiisuuf hin kuulee amma ni kuula jechuudha. Kuulaan fayyadamu kanalleedha. Ka israasillee kama dasna jedhe fayyadama. Har'aaf kana fayyadama. Kana kireema jechuudha. Bifa barbaade bifa gurraacha, bifa magaalaa keessatti gurraachatu, bifa magaalaa ifa. Anamma kana fayyadama jechuudha. Egaa akkuma agartu kana qixxeerraa jalqabuudhaan nyaara kiyya kuuluu eegala jechuudha. Jalqaba fuuldurarraa hin eegaltu. Jaagara qixxeetirraa eegaluu qabda. Haala kanaan keessa nyaara kan keetii guuttee gara fuulduraa garuu salphifteetumaan dibda. Sirriitti gurraachatu hin qabu garri fuulduraa jechuudha. Egaa akkuma argitu nyaarri kuniif kun haga ta'e guutumaan guututti waliin fakkaatu. Kanaafuu sababa taa'umsi nyaara kennaa lamaanii wal qixa hin ta'iniif yoo kuulu wal nuuf qixxaa'uu dhabuu mala. Kanammoo kansiilaraa wal qixxeessuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan kansiilara fayyadama. Kansiilaraan qulqulleessee wal qixxeessee si agarsiisa. Egaa kansiilara aynaa lama fayyadama. Kansiilara aynaa lama wanti fayyadamuuf tokko ka xiqqoon irra ifu gara jalaa ittiin fayyadamuudhaaf tokko mootuu kan gogama kiyya wajjin wal fakkaatu gara gubbaa ittiin qulqulleessuuf itti fayyadama jechuudha. Egaa akkuma isin jedhe kansiilara irra addaatu fudhattee gara jalaatiin tokkoffaa kuulii faffaca'ee ittiin qulqulleessita. Lammaffaa rifeensa nyaara kan keetii ka jalatti hafe ittiin dho'isita. Erga san goote booda birash biraa qulqulluu fudhattee birash gootee waliin geetta jechuudha. Blend goota. Karra gubbarraatilleen kansiilar xiqqoo irra ifni isaa dukkanaa fudhattee ka qaama kan keetii wal fakkaatu dibattee wal fakkeessita. Egaa akkuma beekamu meekaappii simplii isaa jettee meekaappii simplii eyeshaadoo fi nyaara irratti hundaaya. Nyaarri kun amma simplii miti. Normaaluma hojjetame garuu eyeshaadoo simpliidha. Kun akkuma agartu isa kana gamanatti illee hojjanna jechuudha. Eyeshaadoo kana wayita hojjedhuani kana lama wal makeetiif hunduratti kana fayyadame. Haala saniin hojjannee deebina jechuudha. Egaa eyeshaadoo magaala ifu kana magaala miti garuu magaala leenjamu bifa viyoolee keessatti gurraachatu. Viyoolee dhifama purple keessatti gurraachatu dha. Kara duubaa kanatti fayyadama jechuudha. Kara duubaa kanatti isa fayyadameeti daalachamoo qaama kiyya fakkaatu gara fuulduraatti itti fayyadama jechuudha. Hojjadhee geesseen hin deebi'a. Egaa wayita kara duubaa kana dibu sirriitti qaama kiyyaa waliin ga'uudhaan gara fuulduraa kanallee xiqqoo isii nin fida. Koornarii kanarratti jechuudha. Eyeshaadoo wayita dibattanii sirriitti gogaa keessanii wal fudhachiisa. Egaa bakki tun xiqqoo akka gurraachattu waan barbaadeef eyeshaadoo gurraacha xiqqoo isii fudhadheeti bakka sanitti dibee waliin gayaa.
xiqqishameesi jechuudha. Xiqqoma akka gurraachatti waan barbaadeef qofa. Haala kanaan annaa bifa dirqama kan fayyadamuun isin irra hin jiraatu. Ani amma bifa kana waan barbaadeef bifa isinitti tole ka huccuu keessa wajjin deemu ka barbaadan fayyadamuu dandeettani. Itti aansuudhaan bifa kana immoo gara fuuldura bakka addaatiyaa fi kanaan hin dibaa jechuudha. Haala kanaan sirriitti gogaa kiyyaan akka wal fudhatutti blending godha jechuudha. Egaa bakka gurraacha dibee tana bifa purple saniin brushii bifa purple fayyadamanii xiqqoo irra baasa jechuudha. Akka wal fudhatu. Amma kara foundation dibatutti deema. Foundation kiyya isa kana Maybelline dha. Superstay sa'aatii 24 dha. Ati immoo yookaan kanneen birallee ka fayyadamtan ka qabda yookaan ka argattan haa gogama keessa waliin wal fakkaatu. Gogaa yoo jedhu bifa keessa waliin haa wal fakkaatu malee ka naannoo jiraatanitti argattan fayyadamuu ni dandeettani. Itti aansuudhaan ispoonjii beauty blender ispoonjii bishaaniin erga jiiftee booda keessaa sirriitti cuunfitee harka keetirratti haga goggoogu yoo jedhu bishaan haga keessaa cuunfamee dhumutti gootee jiiftee dibattan jechuudha. Haala kana. Egaa wayita foundation dibattu yookaan dibattan ija keessan jala foundation hin dibatina. Ija jala concealer fayyadamaadha. Ija jalaan hin gahina jechuu foundation. Amma immoo gara yonnoo dibattutti dabra concealer reefsinitti agarsiise. Concealer gara xiqqoo addaatu gara fuulduraa hin fayyadama. Ija kiyya jala gara fuulduraa jechuudha. Gara duubaa mootu ka xiqqoo gurraachatu yookaan walumaa galatti bifa kiyyaan wal fakkaatu ni fayyadama. Garaagarummaa isaa asitti ni mul'ata kunoo. Maaliif ifni naannoo kana qofa barbaachisa malee gara duubaa hin barbaachisu waan ta'eef gara duubaa ifaa fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha. Egaa akkuma agartu foundationii fi concealer kiyya dibadhee concealeraan sirriitti ija kiyya jala qulqulleessee jira jechuudha. Wal fakkeessee jira. Itti aansuudhaan immoo blush fayyadama. Abbaan barbaadan ni fayyadamta. Kan hin barbaanne immoo ni dhiistanii. Ani immoo blush xiqqoo isii fayyadamuuf deema. Heddummeessuu xiqqeessuun filannoo abbaati. Osoo hin heddummeessine haala kanaan bakka kana. Egaa blush wayita fayyadamtan fuutanii daayirektii gogaa keessanii irra hin kaayina. Harka keessanitti irraa xiqqoo dibaa jechuudha. Haala saniin daayirektii dhaqee hin taa'u. Yoo akkasitti daayirektii dhaqee taa'ee bakka sanirraa blend godhuun isin dhibuu ni mala waan ta'eef jechuudha. Itti aansuudhaan ispoonjii akkanaan fudhadhee powder filannoo kiyyaa powder akkanatti free ta'e yoo ta'e bareeda. Filannoo kiyyaa fudhadhee haala kanaan fudhatuudhaan akkuma isiniin jedhe daayirektii gogaa keenya irraa hin geessinu. Harka keenya irratti xiqqoo isii irraa dhodhoofnee ija kan keenya jala akkanatti dibnee xiqqoo isii gogaa irratti hundaa. Gogaa zayita hedduu qabu yoo ta'e xiqqoo yoo irra tursiifne bareeda akka gadi fudhatee dhugu. Ka zayita hin qabne akka kiyyaan irra tursiisu yoosuu blend godha jechuudha powdericha haala kanaan erga fiksi godhe booda yoosuu blend godhaani. Warri zayita qabdan garuu powdera xiqqoo irra tursiisa. Haala saniin powdera yoo dhugee yoo fudhate ni bareeda booda irratti jechuudha. So haaluma saniin itti fufuudhaan
bakka tanallee paawudarii keessan fudhattanii xiqqoma irra gadi fuutu jechuudha, sodaa takka malee. Erga akkana godhe booda akka xiqqoo naa dhugu haga eeguu kontoor ni hojjedha jechuudha. Osoo heddummeessiin bakka tana xiqqoo isii kontoor ni godha akka meekaappii kiyyanaaf ho'isu. Achumaan kanumaan funyaan kiyyallee onnoon akkana waan ta'eef xiqqaa barbaaduuf hin deemu, akkanumatti bakka tana gadi qabee itti gadiin diba jechuudha haala kanaan. Akkasuma naannoo kallacha keenyaa kanallee naachuraal fakkeessuudhaaf naannoo kallacha keenyaa hijaaballee waan godhannuuf dibullee nu barbaachisu, garuu waluma fakkeessuuf jecha amma kana viidiyoodha qaaman garuu osoo laaltee gogama kiyya fakkaata. Bilashii isa paawudaraatiin jechuudha. Kireema bilash kareef dibadheeraan xiqqoo isiniin dibaa. Haala kanaan funyaan. Amma immoo aayilaayinar dalagaa. Kuulii isa gurraacha kana fudhatee aayilaayinar kuulillee ittiin dalaguun ni danda'ama jechuudha. Nyaarallee aayilaayinar ittiin dalaguun ni danda'ama waan ta'eef walumaan dalayna. Garuu abbaan barbaadde waan akkanaa fayyadamuu dandeettanii, kan hin barbaanne aayilaayinar noormaal fayyadamuu dandeettanii akka fedhii keessaniiti jechuudha. Haala kanaan aayilaayinar kiyyas dalagee ija kiyya jalas burushii as gubbaa dalagee kanaan jala isaa dibee jira. Itti aansuudhaan immoo maaskaaraa godhadha. Maaskaaraa viidiyoo akkanatti takka takkaan agarsiisu hedduu dalagee jira. Duraaf namoonni barbaadan viidiyoo kana irra deddeebitanii ilaaluudhaaf irraa laaluu ni dandeettanii waan barbaadan. Nama gaafatu hundaafuu dalaguun xiqqoo ni ulfaata waan ta'eef takka takkaan agarsiisa dalaguun tarii viidiyoon kun kadhumaa ta'uu mala. Warri barbaadan viidiyoolee kiyya keessa seenaa laalaadha waan laaluu barbaadan inshaallah. Asumaan immootu warroonni waa'ee meekaappii waan takka irraa hin beekne guyyaa hin murteeffanne garuu as kaluu kanatti ni eegala. Warroota meekaappii waan takka iyyuu irraa hin beekne laayib irratti wal geenne wal barsiifna dibanna. Warroonni meeshaa barbaadan immoo meeshaa na gaafattan tiktook kiyya jala seenaadha. Meeshaa viidiyoodhaan dalagee gadhiisee jira. Achirraa laaluudhaan bitadha qophaa'aadha. Ani immoo gaafa guyyaa murteessee asumaan viidiyoo dalagee guyyaa isinitti hima jechuudha inshaallah. Humaafuu guyyaan eegallu guyyaa jimaata ta'a, jimaata galgala ta'a. Jimaata kam akka ta'e immootu isin beeksisa jechuudha. Akkasii maalii maqaan isaa maaskaaraa godhadhee paawudarrii fi diddibee dhiise sana amma waliin ga'a jechuudha. Bakka hundaa diddibee ka dhiise sanii amma waliin ga'a. So dhugee jira. Erga akkanatti dhiistanii waan gooda hunda erga fixxan booda yoo waliin geettan akka ajaa'ibaa tokkotti bareeda. Bakka immoo ni hanqafa jettanii yaaddan paawudarii fudhattanii itti godhuu dandeettanii. Amma immoo shimar xiqqoo isii godhadha yookaan haayilaayitar jechuudha.
jalqaba as bakka ijatiyya kana xixiqqoo isii ifa akka kennu jechuudha. Garaagarummaan hin jiru. Hedduu ittiin goone maaliif meekaappii simpilii waan jettee gaafattee obboleettiin tiyya. Meekaappii simpilii haala kana. Akkasuma ammallee bronzer yookaan highlighter bakka tana glow namaa kenna akkatti bareedu. Funyaan gubballee osoo hin heddummeessi bakka tanas barbaachisaa yoo ta'e xiqqoo gara hidhiibbaallee. Egaa haala kanaan dibadhee geesse jira. Filannoo lippistikii immoo keessanii kiyya kana akka barbaadan filattanii dibattan jechuudha. Inni dhumaan hafe mootu fiksariidha. Fixer maa inni warri jettaa warri irraa hin beekne mootu meekaappiin keenya bareedee akka nu taa'u kan gargaaru dhuma irratti erga geessine booda akka godhannudha jechuudha. Egaa har'aaf kana fakkaata. Warroonni viidiyoo kana laaltan kuni paartii isa sadaffaa isa dhumaati. Galaaltan booda laayikii fi sheer walii godhuu hin irraanfatinaadha. Warri fooloo irraa hin qabne immoo fooloo godhullee hin irraanfatinaadha. Of duraaf immoo yuutuub irra dalaguu waan deemuuf fedha yoo qabaattan yuutuub kiyya akka sabskiraayib gootanii maatii kiyya naaf taatan kabajaan isin gaafadha. Har'aaf kana fakkaata. Galatoomaa nagaarra tura.